Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kibxataa Adoolessa 4 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo waxabajjii 27 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Gumiin Koomishina Gamtaa Afrikaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa ture har'a xumurame. Lakkoobsi baqattoota Meeditiraaniyaan qaxxaamuruudhaan daangaa seenaa jiranii garmalee dabaluusaa gamtaa Awurooppaarraas gargaarsa kan barbaaddu ta'uu Xaaliyaaniin gaafattee jirti. Gabaasaa keenya oduu keessaati har'a Ameerikaa keessatti ayyaana waggaa Independence Day yookaan guyyaa walabummaa jedhamutu ayyaaneffamee oole. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiin waa'ee uummata Oromoo har'aa immoo sagantaa televiziyoonaa afaan Oromootiin Keeniyaarraa tamsaasamaa jirutti fuuleffata. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduudhaaf gara tujubeettaa deebinu. Kan wixata darbee qabee Finfinneetti gaggeessamaa ture gumiin hoogganoota Koomishina Gamtaa Afrikaa 29ffaan har'a xumuramee jira. Qiyyaafata gumii kanaa ijoon dargaggoota irratti investii gochuu ka jedhu dabalate dhimmootii yeroo kan akka dhimma Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa, falmii Jibuutii fi Eertiraa gidduu jiru biyya shororkeessummaan keessa jiru haala maalii keessaa ilaalchisee waliigaltee nageenyaa hojiitti hiikuu irratti rakkoo uumame ilaalchisee dura ta'an koomishinichaa Faakii Musaa haasaa dhageessaniiru. Gara Eertiraaf Jibuutii humnootiin nageessisan akka bobba'an yaada igaadhee gamtaan Afrikaa attamiin akka ilaalu yaadi ifaa ta'e kennameen jiru. Gumii hoogganoota kanaa cinatti ministeeronni dhimmootii alaa igaadii wal ga'uudhaan humnoonni naga eegumsaa Jibuutii fi Eertiraa gidduu muddama jiru qabbaneessuuf akka hojjetan gaaffii Jibuutiin dhiyeessite deggeruudhaan marii geggeessaniiru. Gumiin hoogganoota koomishinichaa mata duree kanarratti illee mari'ateera. Xumura gumii kanarratti ibsa kan kennan dura ta'an koomishina Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii koomishina isaanii kan nagaaf nageenyaa gara Eertiraatti kan ergan ta'uu beeksisaniiru. Lakkoobsi koolugaltoota handaara galaana sheega'anii walakkeessa waggaa kanaarra kan bara 2016 dhibbarraa harka 20 ol guddachuu Xaaliyaaniin beeksiftee jirti. Aangawoonni ministirii dhimma biyya keessaa kan Room akka jedhanitti hanga wixata darbeetti koolugaltoonni 85,183 karaa galaana Meeditiraaniyaan gamas kaseenan yoo ta'u bara 2016 yeroo wal fakkaatu kanneen 14,000 ol ta'antu gamas seenan. Gabaasaa Riichaard Giriin namoota dhiyeessa. Godaantonni biyyattii seenan irra hedduun isaanii kanneen waardiyyoota imala galaanarraa to'ataniif dooniilee kabroodhaan bidiruulee isaanii bishaaniin nyaataman keessaa baraaramanii. Afrikaa gama kaabaarraa ka'uudhaan utuu gara sanatti malanii bara kana qofa baqattoota 2,000tu dhume. Utuu lakkoobsi waliigalaan beekamiin durallee pirezidaantiin Xaaliyaanii Paawuloo Jentiloonii akka gamtaan Awurooppaa baqattoota hedduu gara biyya isaaniitti yaa'aa jiran kana ilaalchisee gargaarsa isaaniif gumaachuu gaafatanii jiran. L'Italia intera è mobilitata per far fronte ai flussi migratori nella rotta del Mediterraneo centrale. Xaaliyaaniin guutummaatti waa'ee baqattoota giddugaleessa Meeditiraaniyaan keessaa yaa'aa jiran kanaatti furmaata barbaaduudhaaf kaatee jirti. Gamtaan Awurooppaa qajeelfamoota isaa seenaa isaaf qaroomina isaaf amanamaa ta'uu yoo fedhe akka dhimma kanatti hirmaatu gaafanna. Godaansi gara keenyatti yaa'u kun akka booda waan humnaa olii hin taane Xaaliyaaniin gargaarsa barbaaddi. Rakkoolee hagammaatti jiru hawaasni keenya akkaataa fakkeenya gaarii ta'uun gara laafina namoomaaf simannaa gaariidhaan deebii kennee jedhan. Torban dabre keessa Xaaliyaanii yabalawwan yookaan markabawwan godaantota baraaraman fe'atanii itti dhufanitti ulaawwan ishee cufuuf akeekkachiistee turte. Akka yabalawwan yookaan markabawwan sun gara biyyoota Meeditiraaniyaan kabirootti deeman gochuuf tarkaanfii kana fudhachuuf kan akeekkachiiste Xaaliyaaniin akka biyyoonni kaan baqattoota sana simatanis kadhataa jirti. Haa ta'u malee kaleessuma kanallee baqattoonni dhorkaa tokko malee Xaaliyaanii seenaa turan. Faransaay, Jarmaniif koomishinarri dhimma godaantotaa ka gamtaa Awurooppaa
godaantota gara xaaliyaanitti yaa'aa jiran kana simachuu laalchise akka xaaliyaanii gargaaran dubbatanii turan. Garuu jechi isaanii iyyannaa pirezidaantiin xaaliyaanii dhiyeessan sana wajjin wal qabachuuf dhiisuusaa waan dubbatan hin jiru. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii yuuniseef yemen Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa keessaa daa'imman afaan du'aa jiraachuu akeekkachiiseera. Biyyoota kana keessatti hanqina nyaata madaalawaan lakkoofsi daa'imman dararamanii guyyaa guyyaatti dabalaa adeemullee akeekkachiiseera. yuuniseef biyyoota weerara kooleeraan dhahaman keessaa daa'imman miliyoona 4.7 beelaan dararamaa jiraachuu ibsee jira jechuudhaan dubbiimaan jaarmichaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru. Sudaan kibbaa keessumaa ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii daa'imman 20,000 ta'an hanqisaaf garaa kaasaa ariifachiisaan qabamuu isaaniif hanga ammaatti daa'imman 400 du'uu akeekkachiisee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. kooriyaan kaabaa akeekkachiisii sadarkaa addunyaarra deddeebi'uun kennamus misaayila lafa fagoo furguggifamu gadhiiftee jirti. kunis tattaaffii piyoongiyaang meeshaa niwukilaraa oomishuuf qabduuf injifannoo barbaachisaadha jettee jirti. misaayilli sun kan furguggifame buufata xayyaara daangaa chaayinaa kaaba gama bahaa bakka kooriyaa kaabaa waliin wal daangessurraa yoo ta'u godinaa dinagdee addaa jaappaan irraa ture. yuunaayitid isteetsi galaana chaayinaa gama kibbaa kan qabiyyee kooti jechuun falmiin irratti geggeessamaa jiru irraan kan ka'e baatilee ja'an darbanii as yeroo lammataaf gurmuu humna galaanaa bobbaasuu ishee pirezidaanti doonaald tiraamp akeeka beejiing irra dhiibbaa kaa'uu qabaachuu isaanii mul'isa. chaayinaanis gama isheen kanaaf qophee ta'uu xiinxaltoonni dubbataa jiran kurna darbee qabee naannoo galaana chaayinaa gama kibbaatti humna jabeeffachuun isheellee beekameera. yuunaayitid isteetsi tarkaanfii fudhattuuf biyyoota humni galaanaa chaayinaa babal'achuu morman biyyoota eeshiyaa gama kibbaa bahaa waliin hariiroo dinagdee uumuudhaan deebii kenniti. poolisiin qophee xumuree hiriirtonni mormiis hamburg jarmanii keessatti bakka tolfataa innaa jiran kanatti pirezidaanti doonaald tiraamp walga'ii biyyoota dinagdeen durooman addunyaa 20 ta'an irratti argamuuf gamasitti yeroo qajeelan haalli jiru salphaa ta'a jedhee kan tilmaamu hin jiru. Tiraampiif fi chaansilarittiin jarmanii Angalaa Merkel dhimmootii jijjiirama qilleensaaf daldalaa irratti walfalmii keessa jiru garuu tattaaffii shororkeessummaatti duuluu yaalii misaayila kooriyaa kaabaa kaboodanaaf kan kana fakkaatan ilaalchisee walitti isaan fiduu mala oduu namaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaanonni waggaa waggaatti gaafa adoolessa 4 guyyaa walabummaa yookaan Independence Day jechuudhaan ayyaaneffatu. Ayyaana waggaa biyyoolessaa waan ta'eef guyyaa kana namoonni hojiirraa boqonnaa argatu. Bakkawwan hedduutti ayyaaneffannaa uummataatu geggeessama. Halkan immoo xaaxee ibiddaa faayirework jedhamutu samii guuta. Raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa Araash Arab Asaarii namoota ayyaaneffannaadhaaf as Waashingtan DC dirree mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuuldura jiru irratti wal ga'an keessaa aga tokko asoobsistee jirti. Tigisti Gammeetuu dhiyeessa. As magaala guddittii Ameerikaa Waashingtan DC keessatti bakka naashinaal mool jedhamutu jira. Muuziyeemonni seenaa biyyattii calaqqisiisan manni maree Ameerikaa kaapitool hiiliin siidaa fi iddoowwan yaadannoo goototaa pireezidaantota darbanii kan akka Abrahaam Linkan fa'aa baay'een bakka itti argamu naashinaal mooliin. Guyyaa dhaloota Ameerikaa adoolessa 4 naannoon kun ogguma waggaadhanuu konkolaattonni irraa ittifamanii namni miilan itti yaa'a. Waan laallaman baay'eetu jira. San keessa immoo guddichi keessumattuu oggaa galgalaa'e ol hoolaalan samii keessa jira. Xaaxee ibiddaa jette intalli xinnoon yeroo sirnichi itti jalqabamu hawwiidhaan eeggachaati jirtu. Akkuma ayyaana masqalaa daamotiin bahee alli galgala keessa ifusan gaafa guyyaa dhaloota Ameerikaa kana as Yuunaayitid Isteetsi keessatti xaaxeen ibiddaa qophaa'ee samii ibsa. Bara Yuunaayitid Isteetsi biyya Ingiliziirraa walaba baatee birmadummaa ishii argatte lola keessa darbite san yaadachuudhaaf qophaa'a. Barana garuu sammuun lammiiwwan Ameerikaa baay'ee bulchiinsi pireezidaanti Doonaald Tiraamp reefu ji'a 6 odoon guutiin dhimmoota siyaasatii fi adda addummaa biyyattii keessatti uumameen qabamee jira. Pireezidaantichi amala gogaa qaba. Yeroo ammaa kanatti paartii siyaasaa lamaan jechuunis Dimokiraatidhaa fi Riippablikaanii hedduutti nagaa uumuun hin danda'amne
yaada jedhu qabdi Maarganyeeliin. Jiraataan magaalaa New York tokko garuu haala jiru ija biraatiin laala. Trump is doing enough behind the scenes and getting things together, and more people are, I think, starting to see positives that are happening, and I hope that in a few years. Trump karaa keessaatiin waan gahaa ta'e hojjechaa jira. Waan baay'ee fooyyessaa jira. Akka yaada kiyyaatti guyyuma guyyaatti namoonni waan gaarii ta'aa jiru argaatii jiran. Kanaafuu waggoota muraasa keessatti lammiiwwan biyyanaa hundinuu tokko ta'u abdii jedhuun qaba. Gama biraatiin godina New Jersey irraa Sheekar Boochaan immoo hundeen yookaan immoo bu'urri Ameerikaa godhu ammallee haala gaarii keessa jira jedha. I believe the principles of free nation still holds good and qajeelfamoota biyyuu walabaa qabdu tokko laalchisee dhimmoonni jiran ammallee akkuma jiranitti jiru. Waa yaaddee karoorfattee abjuu kee bakka itti dhugoonfattu biyyi kun sanatu adda ishii godha. Iivoo Atoobee Virgiiniyaa irraa waan biyyoota kaan jiru hoolaallee waan biyya keenya keessa jiru galateeffachuu dandeenya jechuudhaan fakkeenya kenna. Yaada akka biyyoolessaatti amma jiru hoogama aggamte namoonni baay'een karaan taane irra jirtii yaada jedhu qaban. Sun garuu amma waan biyyoota kaan jechuunis waan addunyaa irratti ta'aa jirutti gurra qabanitti. Oggas biyyi tun biyya gaarii ta'uun galaafii jechuudhaan. Hundaafuu dhugaan jiru egaa guyyaan dhaloota Ameerikaa adoolessi 4 ayyaana biyyoolessaa ta'uusaati. Waajiroota mootummaa dabalatee dhaabbileen baay'een har'a cufaa oolan Ameerikaatti. Har'a hojiin qabu. Kanaafaan guyyaa dhaloota kana guyyaa gammachuu godhee fudhadha. Guyyaa tokko hojii maleen oola bashannanaatiin oola. Kanaafuu nan kabaja. Kanaan jette jiraattotuma as Washington DC keessaa takka. Dargaggeessi reefu lafaa ol dhufu. Ani asuma Washington DC bakka ayyaanni kun itti kabajamutti argame an biraan. Waa'ee Ameerikaa wanni hin beeku hin jiru. Waan an beeku tokko as dhufuu kiyyaan gammachuu qabaachuu kiyya. Nyaata mi'aawaa bakka miidhagaaf xaaxee ibiddaa nama hawwatu dabalatee waan gameessa baay'eetu jira. Adoolessi 4 United States keessatti waan alatti kabajamu. Guyyaa keessa namoonni alaabaa United States qabatanii uffataa fi qoobii alaabaa ofirraa qabu baatanii qophiiwwan adda addaa karaa gurguddoo irratti godhaman kabajaatii laalatii oolan. Galgalas gara manaa galanii qe'eetti alatti jechuudha. Foon waaddatii nyaata adda addaa walii hiraatii dhugaatii waan biyyattii faarsu jechaa maatiidhaan walitti dhufanii hunda caala immoo xaaxee abiddaa asiifachii dhukaafamu laalatii sagalee dhukaasaa san dhaggeeffachaa faarsatii guyyaa isaanii dabarsan. Amma yeroon galgala keessaa 2:40 darbu sagantaan kun torban dhufu jalqabe immoo guyyaatti sa'aatii 2 akka dabruu jalqabu abdii qaban hojjetoonni sagantichaa. Sagantaa kana TV fi Feesbuukiin kan dabarsan ta'uun illee beekamee jira. Ijoollee yuunivarsiitii Naayiroobiitti gaazexeessummaa baratanii eebbifamanii fi aadaa fi jiruu jireenya uummata isaanii addunyaatti beeksisuuf fedha qabantu sagantaa kanarraa hojjetaa jira. Sagantaan kun Keeniyaa qofatu hin taane biyyoota Afrikaa gama bahaa keessatti illee ni tamsaasama. Gaazexeessota hojii kanatti hirmaatan keessaa Aslii Galgaloof Liiban Goolichaa Sooraan Naayiroobii irraa dubbisee jira. Gara saattan siin dabarsa. Tole biyyaadha saniin jennaan kan daawwachuu jirtan cufaatti qoomitiin daandii bosontuu ta guyyaa irraatti maqaan kiyya Liiban Goolichaati. Daawwattoota furdiftoota qoomitiin daandii bosontuu yooyyaa ammallee yooyyaa nagaaf jaalaltii sana dhaqqabduuf leessan jirtan cufaatti maqaan kiyya Aslii Galgaloo. Jechuu jir warri daandii bosontuu ansoraa halakeet ammoo daandiin bosontummaan maan hojjetti keenya keessatti nama hagamitti daawwata televezyiinii irratti onlaayini yookaan ammoo intarneetii irratti nama hagamitti daawwata sagantaa warri qaba maalfaa ittiin waan agamirraa barachuu jiran waan abbaatti abbaa afaan urgeessa nu daawwadhan jalqasaa jechuu jir warri daandii bosontuu. Moyyalee fi lafteessan waan hedduu waan faarsanii jira guddoo sangalateeffadhaa Liiban. Yaa. Asli. Qoomii tana waan naa kennitaniif akka wal guddoo sangalateeffadhaa maqaa. Galatoo sora yooyaa. Yooyaa barta fayyaati. Abballee yooyaa. Galatoo guddaa qabdi. Eejenna. Galatoo matillee. Eejenna.
Liban gaaf jalqabdan sun kaayoon teessan maaf jalqabnaa jettan akka yaadi kun jalqabuufiyyoo yaadi kun akkamiin isanii dhufe. Daandii bosontuun TV isaa televezyiinii jirti pirogiraamiin isaa televezyiiniin hojjetu ka boorana ka daandii bosontuu sunis wanni nu jalqabneef lafteen keessa gara keessuma laf keenyaa biyya keenyaa kan keessatti akka jireenya jiruu warra lafdhaadha ka keenyaa kan keessa jirtu. Qopheessineefi warri akkam jira jireenya jiruu warra akkam deemuu jirtiif hedduu cufaa keessatti ibsinuuf tanaaf jalqabna. Asli gamkaan kee deebi'a daandiin bosontuun hara guddachuu jiru yookaan ammoo deemma guddachuu jiru jechuullee dandeettaa wanni bosona waan guddataati dura deemaati gaaf jalqabdan herregi keessan guddaamaan dhuguma akka liiban jedhee biyyaadhaa tana keessa yookaan ammoo noorzen keenyaa gama kaabaa. Nama hedduu keessi qubataa waan aadaa irra qopheessitanii waan jiruu jireenya irra qopheessitanii akkamitti yaadi kun iyyuu sanii dhufu. Horii bulee deebanii soorawwanni daandii bosontuu jedhanii fi dhibbeeta gara keenyaa kan televezyiiniin yookaan waan afaan oromoo kan dabarsitu hin jirtu iyyuu dhibeen. Bosontuun waan bosona yookaan waan guddachuu jira yookaan afaan keenyaan waan baaruu jira jechuudha. Akkanaan hojii daandii bosontuun televezyiinii qadhaata afaan keenyaa afaan keessa booranaatti dabarsu taate ibsee warra afaan keessa dubbatu. Jechuun waan iddoo guddoof deemu yahaan namni keenya bal'aan yookaan warri keenya afaan oromoo kan dubbatu namni East Africa keessa akka malee hedduu warri gaariileen afaan kan dubbatan gabartiileen burjiileen saakuyyeeleen afaan kan dubbatti akkana namni hedduun argee alcheefaa takka sana televezyiinii sagartee 24 hours yookaan masaa 24 afaan keenya dubbachiifti yookaan afaan keenyaan wadabarsiifti banataniifaa yaadi guddaan kan daandii bosontuun ila gurra warra keenyaa ka horsiisa bulaa ka afaan kee dubbatu fa oromoo cufaatu duraan wanni akkana hin jirtu keenya keessa maanta wanni cufii jijjiiramtee televezyiiniin hedduun afaan hedduu dubbachita afaan kikuyuu jira afaan kikaamba jira afaan soomalii jira bal'oo gosa 42 keenya keessa jirtu adda addaan abbuu televezyiinii afaan ofii qaba ammoo teen duraan hin jirtu nafas diqa kan argannee naannollee namaan itti gammadnee aadaa keenyaa fi waan gochiteen barachuu malti afaan keenyaan dabarsuuf jira. Wanni gochiteen barachuu malti afaan keenyaan dubbachuu jirtan ta'ammata dabarsuu jirtan qophiin teessan torbaanii maanfaa qabdan. Torbaanitti wanni guddoon irra ibsinu waan aadaati ammoo afaan keenyallee afaan baduu jira gar keenya kanaatu jalaalche gosa hedduu waliin qubannaa gosa hedduu loqodii akka wal kee duudee afaan keenyallee loqodii keenyallee qara warri keenya keessuma warri Nairobi jiru kun hedduun ilmaan isaa afaan keenya hin beektu. Akkanaan waan yookaan masaan tokko kan qabnu kun bal'isee waan hedduu nam qaabsisee akkanaan biitii karaa kana qajeelchaaleen waan aadaa. Diinilleen dhuftee namni abbuu diinii hedduu gulbabbadee waan aadaa hallee jedhanii akkanaan waan aadaallee dabarsina waan barannootallee han guddoo dabarsin maalinaan warra keenya horsiisa bulaa kun namni hedduun ilmaa warra iskuuliin geeffatu faayidaa barannooti qabu kan warra baraatika profeesar hanfaa gaffinnee faayidaa barannoota kan namaa dabarsanii waan fayyaa namaa hallee marroo hedduu keessumaa warra jarkeen kaa'uwaa hallee. Warra gynecologistiif been akka Nairobi hospital hojjetuulee akkana hanfaa gaardumeeni waan akkana hanka fayyaa namaa babbaate. Haaleen waan mirga dubartootaati hallee gudduun bal'inee keessa himna warra dubartoota hakeenyaa hanka baratee fulaa akka gaardumeeni waan warri barate nam keenka dubartoota yookaan nam keenka uwwaa dabarsaniif. Waan siyaasa hallee guddoo irra ibsina siyaasa keenyaa kana maantan keenyaa kisan beekaniif gannee huniin keessumaa jiikuniif jiiga dhufu jiigu guddaa yookaan jajjaba akka siyaasaati ammaa sana waan siyaasa habiitii namni waan gosaatu cufe yookaan waan deemutu cufe armaa dhufanii dabarfatan filannoo qophaa'u jiranii. Filannoo pirezidaantummaa akkanaan namni hedduun dhufee warra dur deemhaana namni nafaasitti argatee simuudhaanii fi gaaffii qaban gaafachuu danda'an maan hojjechuuf reetaa duraan maan nu qabatee waan akkana hafaa gaafatan. Sana wanni gurguddoon isaan hojjettan. Kaalee warqeen ka taalent qabu yookaan kennuumsi warqina baakeen taalent jedhame kana hedduunis jirti ammoo namni hedduun hin beeku yookaan namni hedduun akka warri keenya kee jirullee hagar hin beekani akkanaan warra halee armaan gadumnee biyyaa wal barsiifnee akka warri latee ijoollee didiqoo ka wal guddachuu jiru yookaan nama wal guddachuu jiru ka nooriileen dhufee warqan irra baratee warbul karaa argate yookaan daandii argate. Duraan feesbuukii irra illee ittiin dabarsitanii televezyiinii irra illee hin qabdanii. Taayimiin keenya akka qarwar durii nu qabnu masaa tokko. Ammoo ammaan sana kadhannee yaa'uus nu daranii torbaan gadhufu irraa masaalaam torbaan gadhufu irraa saatilaam. Saatilaam taatan. Namni maal isaniin jedhu hedduu. Namni zayd irra gammada maal naani beekii duraan waan afaan ofiitiin dhageenye hojii taarifa daawwatan yookaan oduu
TV kee daawwatan namni dhufee jaaroolee waan siinetu ijool callisaa utuu dhageenya siinetu utuu sanattiin afaan kanaa hin dhageessu maal naan utuu keenyaa marroo hedduu afaan Kingirrazaatiin dabarsan English yookaan afaan Kiswahiliitiin dabarsan ammoo jaarooleen teentuun hedduun hin baranneeyyuu waan kanaa dhaga'utu jirtu ammoo afaan laaltuuf ficha laaltuuf hin beeknu ijoollee bituuf ijoollee callisaa taarifa daawwata siinetu akka namoota waan afaan kan keetiin dabarsan argatu namni hedduun irra gammada yoo wanam qaabsiftee waan aadaa fa sagantaa aadaa fa irra tuchitee jaaroleen Taa'ee irra gammaddu maali waan kan jaaroleen tuni gandeedduu seeneedhaan jaarolee Naayiroobii tuni eegi Naayiroobii dhufte takka lafa warraatiin dachaane hedduu lafti warraachi liibaan wardirreeti achi hin deebine Naayiroobii bumsan ceessa kanaan waan kan duraan hin dhageenye waan duraan beektu irra turte. Ammoo TV kee daawwatu kana waan ofiiti abbuun waa ilfatu. Akkanaan kallee dhaga'uu feena kallee nu daraa jedhanii waan hedduu namni daddabarsu. Namillee nama waan san dabarsuu jirtan isan gaafachuu jira. Egerii maan tolchuu feetan hagam yaa'uu feetan. Guddachuu feena hin beeta fagoo gadhuun hin beeta ammaan tana hagan tokko yaa'uu baamne hagan tokko baamne saati tokko sanatti hojjannee ammaan tan saatti lam qabna eentu beeknee boreessaan faa saatti afurfa qabna hin beek guyyaa dhibifaa baasaddami afurifa qabna akkanumaa yaa'an. Guddachaa yaatan bosona. Qoxaani agumuufii deemedhani. Agumuufii deemee guddachaa bosona yaatan. Akkadha. Loon olla heena keessumaa immoo kennumaa kennu. In beektaa addunyaa sana waan keessi qabata. Ni biyya aduutiin akka feetu dansaalee taate akka feetu urgooftulee taate guyyaan ittiin si qabatee jira. Ammoo wanni hankee wanni cuftii addunyaa sana waan hedduu namaa waliin qabna. Diinii waliin hin qabna. Barannoota waliin hin qabna. Ammoo aadaa waan akka aadaa fa'a waan akka afaan walumaan qabna kennu. Ni beektaa nurra baasee nam dhibeen daadhu. Aduun jibbinee bira yaanallee kennumaa. Yoo nu afaan keenyallee jibbinee biitii dhibeen dhuftee afaan keenya kan jaalatteellee. Akkanaanii waan hedduu qabna aadaa guddoo qabna afaan dassa qabna akkanaan wal jaalannee wal qabannee daandii bosontuu waliin guddifachuu qabna. Liibanitti deebina liiban bilbila kan kireefuu xiqqoo nu dhibee nama amma dubbisuu jiru kun liiban gollichaati liibanilleen waa'ee asliiti nama waliin hojjetan keessaa nam tokko innilleen barumsaa joornaalizimii yookaan ammoo gaazexeessummaa barate asliilleen akkasuma hojii tan akka guddaan tolumaan hojjechuu jirraa jedhani liibanme walumaattuu yoo deebifne ilaalle aslii waan hedduu wal dubbanne waan daandii bosontuu. Midhaagumisii dansoomisii waan ofiitti abbaa afaan urgeessaa mammaas jedhanii jira nama gamitti isan caqasiseetanii yookaan laaltan. Namni guddumaan nu daawwata yookaan kaawuntii sadeen kee jirru guddinni akkuma sana guyyaa ta'an. Godini sadeen kun kam? Masabeetti Isiyooloo Mandeera tana riivalleen jiru. Liibanitti dara daandii bosontuu filaan daawwatanii filaan hin daawwanneef hin jiru. Hojaa warri TV qabu warri TV keebolii qabdutti daawwachuu hin danda'a. Ammoo guddoo qabdi online TV ka TV daawwachuu jiran ammallee online Facebook biitii namni laafalaa jiru warri TV hin qabneeleen online daawwachuu hin jira. Ka online sooraatii nu arguu hin dandeetta. Marroo iddoo hojaa proogiraamiin deeme namni kun 300 ol online fa'aa hin daawwata. Namni ammoo min keessa daawwatu kaawuntiin daawwatu akka guyyee haan hojjetu dachaa qabte Naayiroobii kaawuntiin zaayit daawwati. Naayiroobii kaawuntiin booranii yookaan namni afaan kee dubbatu guddum kijiji sanii dukee qubata. Cuftiin hin daawwatan. Warri Mombasa kaawuntiin hin daawwati. Nafuruun hin daawwati. Marsabet guddoo daawwati. Madheera number 1 zaayit daawwati. Isiyoolooleen guddoo daawwati. Tana riivaleen hin daawwati. Kaawuntiin akkas ta'een buuleen embuu keessallee audiensi guddoo qabna. Zaayit daawwatan miliyoona ol jiru audiensiin akkasii galatu waaqa. Nama miliyoon tokko olitti san daawwatee san caqasa. Marsabeeti Isiyooloon callaanu miliyoon tokko irgi. Gara Itoophiyaa kan fakkeenyaaf Afrikaa East Afrikaa jennuuti yookaan Afrikaa Horn of Afrikaa yookaan ammoo Afrikaa gama gaafa namni ala jiru isan dhaga'uu danda'a keenya alatti ka onlaayinii malee yookaan ammoo intarneetii malee. Dhaga'uu hin danda'a East Afrikaanii waltajjiti warri Uganda Tanzaniyaa. Rwanda clear dhagaa warri Itoophiyaallee ni gootallee shawabarreellee namni shooti bitatti munuudhae. Namni san caqasuu fedha fakkeenyaaf maal televezyiinii akkam qabaachuu mal namni san caqas fakkeenyaaf yookaan maan galfachuu mal fakkeenyaaf namni Itoophiyaa jira jennuuti. Warri Itoophiyaa jiru duraan dhaqee hin beeku ammoo warri waan akka zukkuu hanfa qabaatee daawwachuu hin danda'anii akka reefuu akka GoTV StarTime. Amma dhiyootu ammallee jiga dhufan keessatti yookaan jihanaayu keessaayyuu DSTV humnaa kanaan daawwachuu hin danda'an. DSTV illee galuuf yaa'u jirtanii decoder namni qabu daawwachuu danda'a duuk namni qabu daawwachuu danda'a jechuun waan televezyiinii galfatan kun cufti. Mataani lafteen aadaa keenyaa kan gamta aadaa kan keessa oolaa wayifaa jira waan oolaa hallee keessa mul'isiinee hojjaa dhibee akka kaawuntii keessa lafdaadhatiifi yookaan keenya keessa warri nu caqasuun cuftinuu argate faayaanetiin.
ibsu cufaayyuu addunyaa kan yookiin nama online nu daawwachuu jiru cufaayyuu uummata keenya cuf barsiinu. STN kanirra chaanaalii agameessoo irratti san caqasnamii fakkeenyaaf si keenyaa jiru. Zukkuu 59 GoTV 854 yookaan 836 Star Times 43 Signet Channel cufaayyuu keessa jirti. Dhiyeen kana kunoo DSTVtti oliiquu jirti. Ahaa guddachuu jirtan bosonuu jirtan. Bosonuu jirti galaaswaadha. Daraaruu jirti. Guddoo san galateeffadha. Kanaafuyyuu sirbi tokkoon gargar baana tokko haa qabdan keessa kamirra maachitan. Anjaalalti waan guddoo jaalladha. Liban is in love. Ati kam jetta sila? Ati sila kam jetta asli? Dayaadini jetteeratte. Ruutante onneen na jaalatte. Laashootiya biraadhaa deemtota dhugaatatte. Ijoollee STN waliin dubbachuu jirra. Daandii bosontuu guddoo san galateeffannaa daraaraa bosona oraa bulaa san jenne. Horii bulii deeban asilleen sora ka guyyaa irraa nu dhiyeessi. Horii bulii deeban sora. Ejen walumaan horree bullee deebanna qophiin teen taa'aadhaa tanuma. Ayyaa akeesolaa. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15180 15630 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13860 irratti meetir baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii